Koree isa koreen ishee waraanu arsiin koree eessam? Eessa arsiin koree? Hin beektanii isin arsii koree natti himaa warri beektan koreen garam arsii koree garam? Garami arsiin koree? Arsii bahaati moo arsii shaashamanneedha? Okay, eshi. Arsii koreeti Muusaa Faannoo jedhama. Muusaa Faannoo jedhama. Kootu siyaafannisu kootu daa'ima kee fudhadhu. Mucaan immoo Oromoodha. Oromoodha. Daa'imattiin Oromoodha. Gurraattiidha lubbu. Diimtuu miti otoo diimtuu taate achumatti Paakistaan irra dhalte jennaan tureyyuu daa'imattiin gurraattiidha. Akkuma kiyya kana gurraattiidha daa'imattiin. Mee amma rabbii keessanis ni kakadhe ganaa erga biyyaa baate hoggaa lama. Erga Itoophiyaa irra dhufte hoggaa lama. Hoggaa lama keessatti dhaltee ganaa bijaama Itoophiyaan ittiin dhufte nuu hin jijjiirranne. Bijaama Itoophiyaan ittiin dhufte iyyuu hin jijjiirranne. Hoggaa lama keessatti ulfooftee daa'ima baattee karaa irratti baate yaa uummata Oromoo na gargaara nuti dhalu wallaallee. Dhalu wallaallee nuti. Nuti habibti paantii irraan darrabannee surree irraan darrabannee Maammadoo yoo argine akka nama milishaa Itoophiyaa argeetti kan fiignu koo si galeera biti. Akka nama milishaa Itoophiyaa argeetti Maammadoo yoo argine fiignu koo ilmoon teenya akka rakkanneefi bar. Ani makaraadhaan guddadhe ilmoon tiyya akka makaraan hin guddanne malee dhaluu wallaalleetii miti hundi keenya ilmoo barbaadna. Amma nama ilmoo barbaadu keessa nama tokko guddi. Geetaa misikiree roona ta'e nama laatu. Nama ilmoo barbaadu keessa nama tokko. Dubartii ilmoo barbaadu keessa nama tokko. Yaa garuu ilmoo kan itti dhalanii yoo haalli sii tolee haalli sii mijatee guddisuu dandeesse. Barsiis ofii keenya maayyibi nama kutaa sadii keessa hafe. Kutaa sadii bichaan baradhe lubbuun. Ani nama kutaa sadii baradhe ta'e daa'ima tiyya kutaa sadii barachuu qabdi. Ani maayyibi ta'e daa'imni tiyya maayyibi ta'uu qabdi. Daa'ima tiyya waan ittiin barsiisu hoon qabaadhe. Aannan daa'ima tiyyaa waan bitu hoon qabaadhe. Waan itti uffisu hoon qabaadhe nan dhala dhaluu naaf fedha namni dhaluun barbaanne hin jiru. Nuti sababa minishaatiin Maammadoo yoo eeffinu paantii sadii paantii afur uffannee surree lama uffannee zaqqidha hidhannee waan fiignu koo ilmoon teenya akka rakkanneef namni akkamitti mana ijaazaa taa'ee dhala jira rabbii jedhaati. Dhaloonni kun kittaan nama qaba dhugaa rabbi. Saniin booda yaa ka'ee sinitti haasaa qo'a mataan baay'ee dhukkubaar. Qo'e. Waan ofii qo'ee waraabbattaa qo'e. Waraabin qo'ee kan waraabisiin jedhutti. Qo'e. Wantas takkaakkalee taa'a qo'e lubbu. Qo'e. Na waraabina warra nama waraabda sun tas takkaakkalee teenya Jawaar nalbaata suuraan keenya yoo Jawaar bira illee geesse. Tas takkaakkalee teenya nu haa geessu lubbu. Aywa. Bravo Aleekiya ganna. Har'a manan jira. Suuqan jiru. Suuqan jiru har'a mataan dhukkubee ciisee jira lubbu. Bani Adam. Mee hanamma hana maana fakkaadha. Jaartii waggaa 90 fakkaadha kan amma nuu. Akka uummattiin jedhee bara akka uumatti waggaa lama biyyaa dhuftee waggaa lamatti ulfoofti mee amma micayyoon jiru waggaa lama irriba na kaaste geetaa misikirana viidiyoo micoota na irriba na kaaste. Adaraa uummata Oromoo na gargaara. Uummanni Oromoo labiibti uummanni Oromoon gargaaru. Mee dubartuma ulfooftee na gargaara jettu gargaara takkaan keessan na agartan. Ndee? Hin gargaaru lubbu. Hin gargaaru. Nuti saabantiniitiin kan cuqqaalannee irra gadi teenyu koo ilmoon akka ilmooti yoo wajjin hin rakkanneefani bara. Akka ilmooti yoo wajjin hin rakkanneefani bara. Kan qabadhee irra gattaa'ee jiru habiibti waggaa 10 kan xurataa akka nama jaartii xurataa baatee cuqqaaladhee irra gattaa okkoo ilmoo dhuftee akka ilmoo wajjin hin rakkanneefan. Ofii kiyyaafuu nyaadhee dhugee hin bulle. Ofiifuu nyaattee dhugdee hin bulle mee. Ganaa erga dhufte hoggaa lama. Biyya Dubaay erga dhufte hoggaa lama. Hoggaa lamatti hin kaabaloo jettee waraabdeetti guuttee uummata Oromoo na gargaara. Ta'uu gin ila dhaggeeffadha. Yaa qimamoche yaa dubartii. Wanti wajjin rakkachaa jirti daa'ima ishee wajjin. Ijaaran osoo laaltu daa'ima tiyya waanan aannan obaasu dhabee karaarraa baasanii nagatanii jechaa jiru. Mana kiraa kaffaluu dhabnaan warri mana natti kireessanii bahinaan jedhanii na baasanii alan jiraa jiru. Inni garuu lubbuuf nama bira hammatee
ciisee jira amma. Lammata ka'ee isaan dhaabatini. Inshaalla lammatumti ka'ee lammata ka'ee isaan dhaabatini amma inni nama biraa hammatee ciisa lubbu. Fiqirii godhaa jira. Siitingii godhaa jira. Amma inni hungachaa jira kan biraa. Ishiin garuu ilmoo ishee wajjin har'a barahaa kanaan akkanaa ala jirti jechuudha. Arrabbi itti faradee kaa haadha. Biyyaa kan baate birrii barbaacha ilmoo barbaacha miti. Ishiin salaale inni finoo arsii qoree jettanii arsii qoree yubeessa akka ta'e hin beeku. Maal gocha qoree bira dhaqxee qoree irra kortee qoreen itti seentee qoreen keessaa baate diqaalaa qoree baattee jechuudha ammami. Mee maal gocha? Mee maaluma gochaan jedhe bara. Hoggaa lamatti ganaa maatii ishiitiif iyyuu waan maatiin ishii kafalee iyyuu birrii kuma biyaansama birrii 80,000 70,000 kaffaltee dhufte biyya dhufte. Kanaaf kaffalle diqaal qeeffattee biyyarraa dhufteen kaffalle maal gocha dhala dhalteme maaluma gocha dhala dhalte ofiis rakkisanii ilmoo ofiitis rakkisan ijoollee teknooloojiyaan tole kiniinii bitadhaa erga sinteejisu sin dadhabsiisa. Ani yoo akka kiyyaayi ani kanas hin gorsu paantii lama paantii sadii uffadhaatu maammadoo argite dheeffaa fiigaa jala fiigaa akka nuti fiignu kanatti nama gara maammadoon baheen bahu na fiigaa surreeti yoo radheeta fiigaa shiititi yoo radheeta fiigaa lubbu mikinaatu balaa natti dhufu barbaadu na fiigaa akka laal nama laal akka nama laal faanoo argeeti ta fiigaa lubbu akka nama faanoo argeeti hin barbaadu mikinaatu dhiira abbaan ta'an irraa dhalee daa'imas gubee ofiis gubachuun barbaadu. Sigalee dhiira abbaa ta'uu hin dandeenye irra dhaltanii tooyii daa'ima keessanis hin gubina. Dhiira abbaa ta'uu hin dandeenye. Bakka dhiirri abbaa ta'uu hin dandeenye guddisuun qabdu daa'ima dhaluun qabdu. Namni dhala jibbu hin jiru. Dhala maa jibbitanii hin jenne ko dhala rakkoo miti gin ta'uu hin jiru. Ta'uu biyya hormaatti hubannaa taachuu. Daa'ima tanas maa saqaayaati amma mi'aama daa'imni kun gubatte waan hin beekne addunyaan beeknetti dhuftee gubatte amma daa'imni kun addunyaan beeknetti addunyaa gubattu addunyaa raakamtu tana irratti dhuftee gubatte amma daa'imattiin sigalee biyya kanatti immoo namni bishaan tana bitee sitti kennu jiru. Dacheedhaan duuta malee bishaan tana bitee bishaan tana birrii takka amma bitadhee birrii takka bishaan tana gubadhee tanaan paanadoolii itti liqimsuu dhabdadhee birrii takka namni bishaan si bitu hin jiru. Obboleetti ilmoo keessanis gubdanii ofiis hin gubinaa. Fedhiin akka abbaan taate nagooti malee akkanaan ishii godha ishii taate malee akka ishiin nagooti mala abbaa ishiitiif taate bonaa gad jirti. Ande akkaman ulfaamaa. Ande maalani wuzzifaashidha kanatti ulfeessee deemu. Wuzzifaashidhaan jedhe baran koontiraataan harri ribbiitiyan anatti ulfeessee deemu. Abbaan fedhe natti ulfeessee kan deemu. Ande harri ribbiitiyan. Rabbiin fudhateen annatti ulfeessee deemu sun. Rabbiin fudhateen jedhe rabbiin fudhateen. An callisaniis manumatti ulfeessanii deeman. Amma maal goote ishee daa'ima tana maal goote eessa fuutee galte? Akkam taate ishee gara biyya galoo tikkeetti iyyaa namni sirraa kutuun jiru. Biyyatti galtee maal goote? Eessa laayiti biyyatti galtee? Mootummaan nurraa fudhateen guddisuu amma kana. Ilmoo keessanis gubdanii. Hin kennu jedheen hin beeku jedheen. Hin tolchire. Oota inni guyyaa takkitti bichaatti dhaqe maal haa goore? Sin beeku jedheen afaan guute. Haaraa kamtu kashiin hojii. Inni dubartii mee ofiin taane tanamu. Besmaa dubartiin ofiin taane dubartii yumi. Sigalee lubbu. Oftay jillet. Oftay iyyuu hin danda'u har'a. Har'a iyyuu hin danda'u eenyu micayyooni. Kinaa tana lubbuutiin har'a iyyuu hin danda'u mataana dhukkuba akka malee. Viidiyoo isin gallakkiseera tiktoka guddisha irratti mataana dhukkuba irra tiktoka guddisha. Amma isa ta'aa jirta sa'aatii kana jedhee viidiyoo kana sa'a tokkoon dura waraabame. Dura mana qabadhee taa'aa jira mana gabbayinaan jedhan mana kiraa waan hin kaffallee bayinaan jedhanii karaarraa taa'aatiin jira amma bootee dhaquu qabu daa'imaallee wanta aannan hin bitu dhabeen jira kiraallee waan kaffaladhu dhabee jira. Egaa uummata kanaani waan jettu jedhiiti sagalee keellee nagahuu sheer isaa godhanuu riipoortii isaa godhanuu namoota biraan gaati qaama seeraa biyya kanaa biraan gaati riipoortii sheer koppilinkii gochuudhaan gargaaraanii mucayyoo kun ijoollee salaaleeti kunni namaa gargaaruudhaan bira dhaabbadhaa biyya galchuu ta'eesi. Daa'ima araasii kan ji'a lamaa ofirraa qabdi.
daa'ima raasii kan ji'a lamaa farqaa qabdi. Sa'aatii tokkoon dura waraabamee viidiyoon kun sa'a tokkoon dura waraabamee gallakkifame. Amma sa'aatii kana isa jirti karaarra jirti. Karaa gubbaa. Lubbuu akka gaafa seenuu hin jiru kan dubbii. Gaafa seenummaa hin mi'aa wanni addunyaa sana irratti wanni akkasii mi'aawu hin jiru. Addunyaan kudhan guutti gisee dhiira wajjin wal argan immaa bara kudhan guutti gaafa san immaa hin mi'oofti. Lubbuu wahii yaa rabbii kiyyaa. Abba torbii yaamsista ka. Abba torbii yaamta hin lafa lafta. Hin lafa dhisaa galta ka keessan immaa hin mi'oofti ka wahii yaa rabbii. Minaanuu waa nyaatan lubbu minaanuu kara deemu qaba. Minaanuu asii ootti gad ergite gara